Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama hordoftoota tiyya barnoota ajaa'ibaatti walitti deebinee jira. Guyyaa 15 keessatti akkamitti Qur'aana baratuu dandeessan. Barsiisaa tokko osoo hin fayyadamin neetwoorkii qabaatanii qabaatuu baatanii akkasumallee waayifaa qabaatanii qabaatuu baatanii jechuudha. Garee tokko osoo hin fayyadamin bilbila harka keessanii qabdan qofa fayyadamtanii akkamitti mana keessan teessanii Qur'aana itti baratuu dandeessan. Guyyaa muraasa keessatti jechuudha. Akkamitti akka itti Qur'aana baratuu dandeessan jechuudha. Aappii ajaa'ibaatiin wal isin barsiisa jechuudha. Salphumatti jechuudha. Fakkeenyaaf amma guyyaa 15 nuwaaf Ramadaanii ba'uuf inshallah jechuudha. Kanaafuu akkamitti akka isin guyyaa 15 kana keessatti Qur'aana yoo xiqqaate juuza 15 itti fixuu dandeessan barsiisaa tokko osoo hin fayyadamin jechuudha. Salphatti amman isin argisiisa jechuudha. Hordoftoota kiyya baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan subscribe godhaatii maatii chaanaala keenyaa ta'a. Gama Facebookaatiin Oxygen Media Network follow godhuu hin dagatina. Amma kallattii mankara barumsaa isin dabarsa. Nafaana bu'a. Maamiltoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jira akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale Qur'aana akkamitti qara'uu dandeenya aappii OS arganna ka jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Aappiin kun pilaastorii irra illee ni jira jechuudha. Namoonni pilaastoriin keessan isiniif hin dalanne telegiraama kiyyarran isiniif kaa jechuudha orjinaalii isaa achirraa buufatuu ni dandeessu jechuudha. Telegiraama kiyyeessaa akka argattan viidiyoo gara dhumarratti isinitti himaa jechuudha. Namoonni pilaastoriin keessan isiniif dalagu pilaastoriin isa kana yeroo tokko ofirratti cuqaasne keessa seennee gadi buufnaa jechuudha. Bakka sarchii kanarratti maal jettanii barreessitan hordoftoota kiyya musliimunaa jettanii barreessitanii jechuudha. Kun haala kanan jechuudha. Musliimuna app jettanii ni barreessitu jechuudha. Yeroo tokko ofirratti cuqaastanii sana booda haala kanaan isin dhufa. Appiin baay'eetu isin dhufa. Isin kana asiin gadi buufattu jechuudha. Kun kana isin argisiisu kana gadi buufattan jechuudha. Nama gadi buufadhee waan qabuuf nan barbaachisu ooppiin godheetiin keessa seenaa jechuudha. Isin install gootan yeroo duraatiif haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Hordoftoota kiyya amma asirratti jechuudha eeyyama tokkotu ittiin kennamin fakkeenyaaf amma zuhurii magriiba akkasumallee fajrii waan hundaa'u tartiiban isiniif fidee jira jechuudha. Azaana yeroo waqtii salaataa jechuudha. Kuni amma aappii kan eeyyama itti kennuuf asirratti jechuudha cufaa jira sanduuqni kun habbaan tokko jechuudha. Keessanillee haaluma kanaan isinii dhufa irratti cuqaastanii bantanii jechuudha. Yeroo tokko yeroo isin kana bantan bilbilli tokko gara seetingii keessanii isin geesse jechuudha. Akka isin bantan isin gaafataa jechuudha. Kanaafuu alloo gootu yookaan sanduuquma kana haala kanaan bantanii magariisa gootanii jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii dhufa lokeeshina keessan akka isin eeyyamtan isin gaafataa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo waqtiin azaanaa geessu jechuudha. Azaanuma naannoo isin bira jiruun jechuudha bakka takka azaanaa jechuudha laayivii azaanama waan ta'eef jechuudha isin lokeeshina qofa wal qabsiiftanii ni jechuudha biyya maratatuun isin hin barbaachisu jechuudha biyya kamiyyuu yoo jiraattan jechuudha ni beekamaa jechuudha. Kanaafuu maal gootan jechuudha yoo eeyyamuu barbaadan isa olii kanarra keessan jechuudha allahu ka jedhu kanarra keessan kan gubbaa kana jechuudha. Akkasumallee yoo eeyyama kennuu hin barbaadin isa gadii kanarra keessan jechuudha deen bakka jettu tanarra cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Namaaf eeyyama itti kenneetiin gara fuulduraa deemaa jechuudha. Sana booda ammallee haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufaa jechuudha. Eega lokeeshina keenyatti eeyyama kennine kuni beeksisa X gootaniituma jechuudha irra darbituu jechuudha beeksisa. Sana booda jechuudha haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufaa jechuudha. Kun amma haala isin argitan kanaan gubbaa kanatti kalaandarri jira kan hijirii jira akkasumallee jechuudha du'aayin salaata duraatii fi salaata boodaa kan ganamaa fi kan galgala hundaa'u asirra argattanii jechuudha. Hordoftoota kiyya askara akkasumallee maqaa rabbii 99 irree asirra ni argattu jechuudha. Zikrii adda addaa jechuudha waan asirraa dhabdan hin qabdanii jechuudha. Mallattoolee gubbaa kanatti argitan kan hundumtuu jechuudha. Hordoftoota kiyya waan isin fayyadu jechuudha. Kanaafuu jechuudha hordoftoota kiyya aappii kana fayyadamtanii jechuudha waan barbaadan jechuudha baratuu ni dandeessu jechuudha. Du'aayii galgalaa tan ganamaa akkasumallee jechuudha tan salaata duraa tan salaata boodaa jechuudha hundaa wa keessa argattanii jechuudha. Fakkeenyaaf Qur'aana bakka nu dhibellee akka sheenni irra nu bahetti akkamitti qara'uu dandeenya kan jedhu isin argisiisa jechuudha. Salphumatti jechuudha jala kana gadi buutanii Qur'aan bakka jedhu kunoo mallattoo jala kana jirtu sanarratti ni argitu yeroo tokkoof irratti cuqaastanii jechuudha. Qur'aana sirritti ijaan laalaa jechuudha dubbisallee laalaa baratuufi jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Asirratti suuraan baratuu feetamoo juuzaan baratuu feeta jee nu gaafataa jechuudha. Hordoftoota kiyya mee nama juuzumaan qara'uu yoo barbaade jechuudha. Juuza irratti yeroo isin cuqaastan jechuudha haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Haala isin argitan kanaan juuza guutuu juuza Qur'aanaa
guutuu soddomman of keessaa qaba jechuudha kun haala isin argitan kanaan jechuudha juuza soddomman of keessaa qaba jechuudha juuza kana yoo qara'uu feetan fakkeenyaaf mee amma juuza tokkoffaan faatihaadha jechuudha faatihuma tana qara'uu yoo barbaadan jechuudha sirriitti ijaan ilaalaa arabii maal jetti wanti nu sammuu keessatti seef goone arabii faan akkam jira ka jedhullee ilaaltanii baratuu ni dandeessanii jechuudha mee amma yeroo tokkoof irratti cuqaasna jechuudha yeroo irratti nu cuqaasne haala kanaan nu dhufaa jechuudha asirratti qabxii lama qabatee nu dhufa qabxii lamaan inni qabatee nu dhufu tokko onlaayinii qara'uu feeta onlaayin jechuun fakkeenyaaf shabakaa qabaatanii jechuudha daataa yeroo qabdan daataa yookaan waayifaa malee baratu hin dandeessan sagaleen isiniif qara'uu hin danda'u jechuudha kanaafu yoo waayifaan qara'uu feena jettan jechuudha play online bakka jedhu kanarra cuqaastanii jechuudha taphachiifattu yookaan qaraasifattu jechuudha ittiin baratuu dandeessan jechuu kiyya akkasumallee yoo waayifaa hin qabnellee jechuudha offline baratuu ni dandeessan jechuudha mana keessan teessanii kun hojjala kanatti gadi buutanii jechuudha play offline bakka jedhu kana cuqaastanii jechuudha online tokko malee waayifaa tokko malee daataa tokko malee baratuu dandeessanii jechuudha namoota keenya fakkeenyaaf kan biyyoota adda addaa keessa jiru jechuudha baay'ee kan fayyadu isa gadii kanarra yoo kaayyattan gaariidha jeetiin fudhadhaa jechuudha sababnis jechuudha yeroo hundaa'u daataa hin argattanii jechuudha yeroo daataa hin argannellee baadiyyaa feetan keessa teessanii jechuudha sagaleen isiniif qaraa ijaan ilaalaa baratuu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyyaa barbaadan zaa waayifaa argattan asirratti ol deebifatu ni dandeessu jechuudha tole ani ammaaf jechuudha waayifaa ni fayyadamaa jira waan ta'eef waa baay'ee isin argisiisuu barbaada waan ta'eef jechuudha play online bakka jedhu kanarratti nan cuqaasaa jechuudha sana booda haala kanaan nu dhufa jechuudha hordoftoota kiyya kun haala isin argitan yoo barbaadan ingiliffaan baratuu ni dandeessan arabiffaan baratuu ni dandeessanii jechuudha fakkeenyaaf amma asirratti kun haala isin argitan kanaan bismillahir rahmanir rahim jedhee jira jechuudha asirratti haala isin argitan kanaan jala kanatti illee kun haala kanaan jechuudha hordoftoota kiyya afaan ingiliffaatiin isa sirrii osoo dogoggoriin jechuudha dogoggora tokko malee asirratti nuuf barreessee jira jechuudha afaan arabiffaatiin dubbifattanii ingiliffaallee jalatti isiniif dubbisaa jira jechuudha fakkeenyaaf akka inni sagaleen isiniif qara'u yoo barbaadan isuma kanarra yeroo tokkoof gadi cuqaastanii jechuudha barreeffamu kanarra cuqaasnee hubadda amma sana booda asirratti play bakka jedhu ni argattu jechuudha yeroo nan asirratti cuqaasee jala kanaan jechuudha amma sheekallee fakkeenyaaf sheeka isin qaraasisu asirratti sagalee kan barbaadan filatuu ni dandeessa kan akkamitti akka filattan viidiyoo gara booda irratti isin argisiisaa jechuudha kanumatti aansee jechuudha hordoftoota kiyya mee anamma akka inni sagaleen isiniif qara'u godheetti isin argisiisa play bakka jedhu الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم egaan hordoftoota kiyya kabajamoo haala kanaan jechuudha waan barbaadan qara'uu ni dandeessu jechuudha fakkeenyaaf asirratti suuraa barbaadan amma asirratti suuraa faatihaati kun jechuudha faatihaa irraa yoo jiratu barbaadan qastiin tun fuuldura jirti sana booda jechuudha lakkoofsalleen kun asirratti ayaata kam akka qara'uu feetan jechuudha ayaata barbaadan jechuudha qara'uu ni dandeessa suuraa barbaadan kun haala kanaan qara'uu ni dandeessu jechuudha kan barbaadan yeroo irratti deebifatan jechuudha dan bakka jettu tana cuqaastanii ufiin irratti isiniif deebi'a baratuu ni dandeessanii jechuudha ammallee kanatti aansee uf duba deebi'eetiin tokko isin argisiisaa jechuudha suuraa ka jedhu kanarratti suuraan yoo qara'uu feetan fakkeenyaaf haala kanaan isinii dhufaa jechuudha hordoftoota kee kanaafu mi'aan amma jechuudha suuraa baqaraa kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaasaa jechuudha yeroo irratti cuqaase haala kanaan naafida jechuudha hordoftoota kiyya fakkeenyaaf ingiliffallee jalatti naa kaayee naafida jechuudha kunilleen haala isin argitan kanaan jechuudha isa kanallee yoo qaraasisu akka inni isiniif qara'u sagaleen isiniif qara'u barbaadan jechuudha isumarra quba keessanii yeroo tokko ni cuqaastu jechuudha sana booda haala kanaan isin dhufa play bakka jedhu irratti ni cuqaastu jechuudha ألف لام ميم egaan hordoftoota kiyya nama yeroo kiyya waliin deemuuf jechuudha matuma mataan isin argisiisa isin immoo keessa deemtanii akka barbaadanitti qara'uu ni dandeessan guyyaa muraasa keessatti jechuudha afaan ingiliffaatii fi afaan arabiffalleetiin quraana fixuu ni dandeessan yoo sammuu qabaatan jechuudha amma quraanni kun haala isin argitan kanaan barreeffamni jechuudha kutaa kutaatti addaan baba'ee jira jechuudha haala isin argitan kanaan lakkoofsan addaan baba'ee jira jechuudha fakkeenyaaf akka walitti dhaabbatee isin mul'atu illee yoo barbaadan jechuudha asirratti gadi buutanii jechuudha sarara sadii tana ni argattu jechuudha laasti tajettu tana
yeroo tokkoof irratti cuqaastanii jechuudha yeroo isin irratti cuqaasan hordoftoota kiyya haala ajaa'ibsiisaa kanaan isinii dhufa jechuudha kun haala isin argitan kanaan fakkeenyaaf asiin amma gaddeemee ni dhaabbataa jechuudha yeroo fuula itti aanutti darbuu barbaadan jechuudha quba keessaniin akkanatti karaa harka mirgaa yookaan karaa harka bitaa gaman as harkistu yoo fuul duratti qara'uu barbaadan yookaan gubbarraa gadi qara'uu yoo barbaadan illee jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan akkanatti gaman as harkifattu jechuudha hordoftoota kiyya haala isin argitan kana yoo barbaadan gara bitaa gubbaa gadi qara'uu feetan illee jalaa ol qara'uu feetan illee akka barbaadan kun hordoftoota kiyya haala kanaan qara'uu dandeessanii jechuudha mi'a malee of duuba deebi'ee waa baay'ee of keessaa qaba waan inni qabu hundaa'u mataa irra tuttuqee isin argisiisaa jechuudha hordoftoota kiyya asirratti jechuudha haala isin argitan kanaan kun amma fakkeenyaaf du'aa'idha jechuudha kun asirratti haala isin argitan kanaan du'aa ka jedhu kan harki namaarra jiru kana yeroo tokko ofirratti cuqaastanii sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufaa jechuudha du'aa'ii galgalaa du'aa'ii ganamaa haala kanaan isinii fide jechuudha hordoftoota kiyya waan barbaadan keessa argatu ammas keessa du'aa'ii jihatu jira jechuudha haala isin argitan kanaan jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu jechuudha mee irratti cuqaasnaa jechuudha morning and evening ka jedhu kana jechuudha irratti cuqaasnaa jechuudha yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isinii dhufaa jechuudha amma kana keessa jiru kun hundinuu afaan ingiliffaatiin jira jechuudha mata dureen jechuudha kanaafuu yoo qara'uu barbaadan arabiffalleen qara'uu barbaadan amma fakkeenyaaf lakkoofsa tokko kanan qara'uu barbaadaa jedhu yeroo tokkoof isuma irratti cuqaasaa jechuudha yeroon irratti cuqaasee haala kanaan naa dhufa jechuudha kunoo arabiffalleen gubbarratti naaf fidee jira akkasumallee jalatti illee ingiliffaan naaf fidee jira jechuudha hordoftoota kiyya haala ajaa'iba ta'een isa kanallee akka sagaleen isiniif dubbatu yoo barbaadan kunoo asirratti qastii tananni cuqaastanii sana booda isiniif qara'aa jechuudha hordoftoota kiyya salphumatti jechuudha kanaafuu uf duuban deebi'aa jechuudha namallee jechuudha qarabbii 99 eessaan baranna ka jettanillee isin argisiisaa jechuudha kunoo asirratti jechuudha maqaa rabbiiti kun amma fakkeenya neem bakka jedhu kanarratti yeroo isin cuqaastan maqaa rabbii 99 jechuudha asiin isiniif baasaa jechuudha akkasumallee hadiisa rasuulaatii fi hadiisa sahaabota rasuula rabbii jechuudha hundaa'u as keessaan argattu jechuudha hordoftoota kiyya laal asirratti ni cuqaastan yeroo tokkoof jechuudha hadiis bakka jedhu irratti yeroo isin cuqaastan kallatti maan jechuudha isiniif bana jechuudha kun amma haala isin argitan kanaan hadiisa bukaarii hadiisa hundumaa hadiisa musliim hadiisa waan as keessa hin jirre hin jiru jechuudha isteeppiyaan amma isinitti argisiise kana jalqabaa kaaftanii hanga dhumatti yoo hordoftan taate jechuudha salphumatti quraana baratuu ni dandeessanii jechuudha aappii kana orjinaala isaa jechuudha namoonni pilaastooriin isiniif hin dalagne eessaa akka buufattan amma isin argisiise jechuudha telegiraama kiyyarran isiniif kaayee jira jechuudha orjinaala isaa jechuudha namoonni pilaastooriin keessan isiniif dalagu immoo pilaastorii irra gadi buufatuu ni dandeessu jechuudha pilaastorii irra ni jira waan ta'eef kanaafuu telegiraama kiyya kunoo chaanaaluma kiyya oroomaan kana jala dhuftanii asirratti oroomaan tajetu barreeffama xiqqoo tan amma zuumiin isiniif godhanii argitanii asirratti inni cuqaastu jechuudha yeroo tokkoof yeroo isin irratti cuqaastan jechuudha kallatti maan jechuudha sooshaal miidiyaan nu qabnu hundumtu jechuudha haala kanaan jala kanaan isiniif ba'a jechuudha asirratti telegiraam bakka jettu tan irratti cuqaastanii kallatti maan telegiraama keenyarraa aappii gadi buufatuu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya akkasumallee namoonni fakkeenyaaf liinkii irra yeroo cuqaastan jechuudha telegiraama keenya keessa isin seensifne jechuudha telegiraamuma keenya keessa seenati maquma chaanaala keenya kana oroomaan ka jedhu kana sarchi irratti yeroo isin barreessitan piroofaayilillee kanumaatu irra jira irratti cuqaastaniituma jechuudha keessa seenuu ni dandeessu jechuudha egaan hordoftoota kiyya barnoomsa irra isiniif qabadhe jalqabaa kaafnee kanan gammatti waliin ilaalaa turre kana akka isin gammachiisuu fi akka warraa barattanillee abdii guutuun qaba hammaarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala oroomaaniif namoonni haaraa taatan sabiskiraayib godhaatii maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha akkasumallee viidiyoon keenya yoo isin gammachiise laayik tuquu hin dagatina bakka isiniif hin galin yoo jiraate sanduuqa komantii jalatti nuuf barreessuu hin dagatina viidiyoon kulleen akka namoota baay'ee bira ga'uuf sheer waliif gochuu hin dagatinaan isiniin jedha barnoonni irraaf qabadhe asumarratti xumurama barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha